Guutummaa baha giddu galeessaa keessatti waraanni saffisaan dabalaa kan jiru yoo ta'u, haalli kun sa'aatiin balaa ta'aa dhufeera. Wanti amma mul'achaa jiru wal jijjiirraa doorsisaa qofa osoo hin taane wallabdee babal'achaa dhufee fi qooda fudhattoota hedduu kallattiin dirree lolaatti dabalaa jirudha. Waraanni Israa'el misaayilii Yaman irraa gara biyyattii furguufamuu mirkaneesseera. Taateen kun ulfaatina guddaa kan qabu yoo ta'u, dirree waraanaa kana booda kan to'atamne agarsiiseera. Dirree waraanaa babal'achaa deemu fuulli haaraan callisee itti dabalameera. Koreen eegdota warraaqsaa Iraan haleellaa humna galaanaa guddaa bishaan galoo galaana Pershiyaa keessatti raawwachuu beeksise. Akka ibsichaatti doonii waraanaa Ameerikaa 6 haleellaa qindoominaan raawwatameen kan rukutaman yoo ta'u, loltoonni Ameerikaa hedduun kudhanootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Haleellaan kun qaama dambalii 84ffaa Opereeshinii Waadaa Dhugaa 4 jalatti godhame ta'uunis ibsameera. Kutaaleen humna galaanaa Iraan misaayila Qaadir 380 fayyadamuun xiyyaarota Ameerikaa rukutaniiru. Haleellaan kun sirrii fi marsaa hedduu kan qabu ta'uu ibsuun dooniiwwan Ameerikaa 3 liqinfamuun kanneen biroo bishaan gubbaatti gubatanii hafaniiru jechuun ibsichi addeesseera. Waggoota dhiyoo asitti qabeenyi humna galaanaa Ameerikaa naannicha keessatti kallattii rukuttaa cimaa jala galeera jechuun Pirees TV'n gabaaseera. Yaa ta'u malee dirree waraanaa garuu galaana irratti hin dhaabbanne. Koreen eegdota warraaqsaa hojiin kun gara haleellaa wal makaatti babal'achuu himuun misaayilaa fi diroonii kaamikaazee fayyadamuun loltoota Ameerikaa fi bu'uuraalee misooma qarqara galaanaa jiran hunda irratti xiyyeeffachuu ibseera. Naannolee naannoo Dubaay fi naannoo buufata doonii Al-Shokaamii jedhamu irratti dabalatee loltoonni kutaa diroonii Ameerikaa hoteela keessa jiran rukuttaa jala galaniiru. Sararri naannoo waraanaa fi siivilii gidduu jiru hagam akka jajjaboo ta'es agarsiiseera. Guutummaa baha giddu galeessaa keessatti waraanni saffisaan dabalaa kan jiru yoo ta'u, haalli kun sa'aatiin balaa guddaa ta'aa dhufeera. Wanti amma mul'achaa jiru wal jijjiirraa doorsisaa qofa osoo hin taane wallabdee babal'achaa dhufee fi qooda fudhattoota hedduu kallattiin dirree waraanatti dabalaa jirudha. Waraanni Israa'el misaayilii Yaman irraa gara biyyattii furguufamuu mirkaneesseera. Taateen kun ulfaatina guddaa kan agarsiisu yoo ta'u, dirree waraanaa kana booda kan to'atamne agarsiiseera. Dirree waraanaa babal'achaa deemu fuulli haaraan callisee dabalameera. Kanuma olii Yaman akeekkachiisa cimaa haga ammaatti kennite keessaa tokko laatteetti. Karaa dubbi himaa waraana ishee Yaayyaa Saaree biyyattiin kallattiin gidduu seentuu waraanaa akka taate fi qophii xumuruu labsiteetti. Dubbiin isaa qaraa fi kan hin dogoggorre ture. Harki isaanii qaataa qawwee irra jiran. Kunis gosa afaanii yeroo waraanni tiyooriirraa gara dubbiitti jijjiiramu kan dubbatamudha. Akeekkachiisa kana booda Huutiin akkuma dhaadate qaataa qawwee isaa gadi dhiibuun abidda jalqabaa gara Teel Aviivitti dhufeera. Huutiin yeroo murteessaa ta'etti gara dirree waraanaa kan makame yoo ta'u, Gororoo addunyaaf barbaachisaa taate Baabi'eel Mandaab kutuufis akeekkachiiseera. Ajajaan olaanaa Huutii Yaman tarkaanfiiwwan jalqabaa keessaa tokko uggura humna galaanaa ta'uu akka danda'u ifa godhaniiru. Dooniin Ameerikaa yookiin Israa'el waliin hidhata qaban doonii daldalaa fi dooniiwwan waraanaa dabalatee gara galaana irratti dhaabbachuu akka danda'anis dubbataniiru. Caalatti murteessaa kan ta'e Yaman dambalii Baabi'eel Mandaab cufuu akka dandeessu akeekkachiifteetti. Daandiin dhiphoon kun galaana addunyaa irratti baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa tokkodha. Jeequmsi achitti uumamu kamiyyuu naannicha qofa irratti osoo hin taane daldala addunyaa dhiyeessii anniisaa fi daandii dooniitiin dambalii rifaasisaa ergama. Tarkaanfiin akkasii Huutii Yaman irraa dhufu Strait of Hormuz waliin dabalamuun Ameerikaaf mataa bowwuu biraa dabaluu akka danda'u himameera. Gama biraan ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii haleellaa Israa'el bu'uuraalee misooma siivilii irratti raawwatteef gatii guddaan akka kaffalamu dhaadataniiru. Ibsi isaanii kun kan ba'e erga haleellaan Israa'el iddoowwan indaastirii fi niikuleeraa walii wal qabatan rukutee booda. Haleellaa Israa'el kanaan dhaabbilee sibiilaa gurguddoon Isfaanii fi Kuuzeekistaan keessatti argaman rukutamaniiru. Akkasumas warshaan niikuleeraa Buushaayir rukutameera. Qondaalonni Iraan haleellaan kun sarara diimaa qaxxaamuruu ibsuun haleellaan bu'uuraalee misooma siivilii fi tarsiimoo irratti raawwatamu deebii hamaa akka argatu himaniiru. Dhaabbanni anniisaa atoomikii Iraan gocha kana balaaleffachuun seerri addunyaa ifatti cabuu fi tasgabbii naannichaaf balaa guddaa akka ta'e himeera. Humni waraanaa daran jabaachaa dhufu sagalee haaraan dirree waraanaatti seeneera. Misaayilaan osoo hin taane akeekkachiisa seenaa keessatti sagalee guddaa dhageessisuun Moskoorraa pireezidaantiin duraanii Raashiyaa fi gorsaa olaanaan Puutiin yeroo ammaa Dimiitrii Medvedev
ergaa cimaa ta'ee fi ifa ta'e Waashingtaniif dabarsaniiru. Weerarri lafoo Iraan irratti raawwatamu kamiyyuu injifannoo ariifataa hin ta'u jechuun Ameerikaaf Veetnaam haaraa akka ta'u ibseera. Waraanni Veetnaam ammallee seenaa waraana Ameerikaa keessatti boqonnaa baay'ee nama dhukkubsan ta'uun galmaa'ee hafeera. Wallabdee yeroo dheeraa fi USA baasii guddaa baasisuun hawaasa qoodee fi injifannoo malee xumuramedha. Milmeediif tarkaanfiiwwan Ameerikaa amma fudhachaa jirtu dogoggora tarsiimoo guddaa ta'uu ibsuun Waashingten dirree waraanaa to'achuu hin dandeenye keessa deemaa akka jirtu himaniiru. Akka isaan jedhanitti Iraan biyya dhiibbaa alaan diigamtuu osoo hin taane biyya biyyee mataa ishee irratti ejjennoo qabduu fi ofirraa ittisuuf qophooftedha jechuun ibsaniiru. Akeekkachiisni kun kan dhufe yeroo gabaasaaleen karoora Ameerikaa fi Israa'el daran hammaachuu danda'u mul'isaa jiranitti. Kana malees wiirtuu murteessaa boba'aa Iraan kan taate odola hargi dhuunfachuuf illee karoorsaa akka jiran himameera. Tarkaanfiin akkanaa waraana qofa osoo hin taane kallattii sarara jireenya diinagdee biyyattii rukutuun waraanicha sadarkaa haaraatti ol kaasuu akka danda'u himameera.